tokko tarsiimoon mootummaa imaammanni mootummaan qabatee jiru lafa eeguu kunuunsu wal qabatee maal jedhe kan jedhu kana hawaasni beekuu waan barbaaduuf hawaasni kallattii adda addaan hordofaa jiru tarsiimoo mootummaadhaan wal qabsiiftanii haala jiru nu kaasu. Qorannoon kunis amma dhugaadhaa kan jiru kana hawaasni hubannaa waan barbaaduuf hawaasni komate kunis gumii kanaan hubannaa waan barbaaduuf yaadicha nu kaasa. Guddaa galatoomaa baay'ee isin galateeffannaa haala kanaan akka itti deemtanii dhimmicha bakka adda addaatti qorattanii rakkoo biiroo keenya wajjin wal qabatu haala kanaan adda baastanii dhufuu keessanii fi akkuma biirootti nuti baay'ee isin galateeffannaa guddaa galatoomaa. Gaaffii dhiyaatirraa hoggaan ka'u lafa eeguuf kunuunsuu ilaalchisee seerri keenya maal jedhaa? Qajeelfamni keenya maal jedha? Dambiin keenya maal jedha? Labsiin keenya maal jedhaa? Isa jedhu keessattuu eeguuf kunuunsuu irratti lafa baadiyyaa irratti baay'ee ifatti taa'ee jira. Ifatti taa'ee jira. Labsii 248 muraa 2015 irratti keewwata 26 kaasee haala gaariin itti fayyadama lafaa jalatti ifatti tumamee jira. Qonnaan bulaan horsiisee bulaan yookiin gameessa horsiisee bulaan lafa isaa eeggachuu kunuunsuuf dirqama qaba. Haa ta'u malee qotee bulaa kana horsiisee bulaa kana gameessa horsiisee bulaa kana isaan kana hubannoo isaanii cimsinee gara hojiitti galchinee irraa yoo jedhame isaaniin amma danda'ametti hubannoo isaanii cimsinee akka isaan lafa isaa eeggatan yeroo itti karoora itti fayyadama lafaa hojiirra oolchinuuf uummata biratti gadi buun achirratti waa'ee mirga isaan lafarratti qaban dirqama isaan lafa qabiyyee isaanii irratti qaban hundumaa achirratti hoggaa ibsamuuf haala lafa isaanii kunuunsuu qabanis haala lafa isaanii eeguu qaban itti eeguu qabanis hubannoo isaanii yeroo yeroodhaan hin cimsina hin barsiisaa jirra. Labsii keenya irratti haala gaariin ifatti taa'ee jira. Lafti hundumtuu eegamuu kunuunfamuu qaba jedha. Lafti hundumtuu eegamuu kunuunfamuu qaba. Keessaayyuu weetland lafti caffee eegamuu qaba. Abbaamti arge itti darbee itti fayyadamuu hin qabu. Lafti weetlandii ta'e kun hayyama biirootiin ogeessaan mirkanaa'eeti itti fayyadamuu qabu labsii keenya irratti. Weeraas garuu kan hojiirra oolchine irraa yoo jedhame akka gaariitti gadi buunee hojiirra oolchine garuu dandeettii uummata keenyaa cimsuudhaan barsiisuudhaan yeroo adda addaa irratti barsiisaa jirra. Yeroo kaadaasteraa lafti safaramee kaadaasteraan yommuu gara lafi isaanii gara waraqaa ammayyaatti yommuu naanna'us hubannoo uummata kanaa achiin isin cimsira karaa lama jechuudha. Tokko karaa itti fayyadama lafaa karoora itti fayyadama lafaa yommuu lafa bu'u lammaffaa immoo yommuu kaadaastera dhannee lafa safarree waraqaa ragaa kennuuf jennu hubannoo uummataa karaa kanaan akka isaan lafa isaanii eeggachuu qaban kunuunfachuu qaban haala kanaan cimsaa waan itti deemaa jirruu fi uummanni keenya sirriitti hubachaa jira. Gadi buunee hamma gandaatti kan kana barsiifnu waan ta'eef sirriitti hubataa jira isa jedhu isinii kaasuu fi seerri keenyas xuruutti ibsee jira jechuu fedheetan. Asumatti kan lafa baadiyyaatti bal'inaan kan kaaftan rakkoo baay'ees magaalaa keessatti kan agarra. Qorannoo keenyaan tacha akka goonetti keessumaayyuu naannoo laga Xaafootti rakkoo gurguddaan akka jiru bakka lafti dijitaal ta'ee kaadaasteratti gareen minitti hanqinni tokko akka jiru keessumaayyuu qabiyyee godhanii nama sadiif kennuutu mul'ata. Iddoo adda addaattis argineera. Naannoo Baalee Roobettis carraan rakkoon akkasii mudate. Kanaan wal qabatee lafa magaalaa irratti akka biiroo keessanii hordoffiin jiru maal fakkaata? Meebii lafa magaalaa irrattis qajeelfamni lafaaf wal fakkaata waan ta'eef waan jiru tarii hawaasnis hubachuun barbaachisaa waan ta'eef. Magaalaa keessattis lafti eegamuu fi kunuunfamuu qaba. Kunis itti amanamee labsii irrattis, labsii liizii irrattis, dambii liizii irrattis, qajeelfamoota ba'an irrattis sirriitti tumamanii jiru. Akka eegamuu qabanii jechuudha. Haa ta'u malee isaatii lafa qisaasuun, lafa balleessuun fi haala hin taane itti fayyadamuun, pilaanii ala itti fayyadamuun ni jira. Kana biiroon keenya bal'inaan itti karoorfatee haala gaariin itti deemaa jira. Kaartaa irratti kaartaa kennuun inni jedhamu kun akka biiroo keenyaatti adeemsisuun sirrii miti. Adeemsuun dogoggora sirrachuus qabadhamee qajeelfamni yeroo adda addaa magaalotaaf waajjira lafaa magaalotaaf darbaa jira. Waajjira kantiibaafis haala sanaan darbee sirrii miti jedhameeti haqamaa jira. Fakkeenyaaf mashaggaruma keessatti illee wantoota akkasii kun waan overlaappii ta'an kun hundi isaanii gaafa akkasiitti amma akkasitti inni jiru akka haqamu jedhamee isaan seeraan haqanii jiru. Garuu biiroon keenyaas itti deemna yeroo gabaabaa keessatti nutis
sanatti deemnee yeroon baay'een kan itti darbee jiru akka inni haqamee voidii ta'u itti gochuudhaaf yaadamee jira. Sanatti deemnee qulqulleessinaa jechuudha. Kana kan achi jirus. Meebii tarkaanfii fudhatame yoo jiraate akka carraa ta'e akka biroo keessanitti qaamota akkas godhan kan meebii seerarra darbanii dambii jirurra darbanii wantoota akkasii warra raawwatan tarkaanfii fudhatame yoo jiraate waan akka biroo keessanitti. Ogeeyyiin keessaayyuu warri akka mahandisootaa warri lafa kana overlaappii godhanii nama tokkoofis kennanii lafuma tokko kaartaa 2-3 itti kennan sana karaa abbaa alangaa poolisiidhaan itti poolisiitti qajeelchinee isaan waliin qoratanii yakkatti ogeessota baay'een dhiyaatanii murtii itti kennamee jira yeroo baay'ee. Ammas yoo heeruun dhiyaates itti deemameetu tarkaanfiin fudhatamaa itti deemamaa jechuudha. Kanaaf namoota hedduu irratti kan dura irratti hojjetame guddaan seeratti dhiyaatanii ijoollee baay'een jechuudha. Ogeeyyii baay'een. Darsi seeraan alaa ammas babal'ataa akka jiru hawaasni komii kaaseera. Isin wanta argattan tarkaanfii fudhachaa jirtan gara fuulduraattis ijaarsa seeraan alaa guutummaatti hambisuudhaaf biiroon keessan maal gochaadha? Maal wantoota kan jiru? Hayyee duraan dursa carraa kana nu kennu keessaniif guddaa galatoomaan jedha. Maqaa biiroo lafaatiin sababni isaas qorannoo isin amma argannoo isin argattan kun nuuf akka biirootti hojiilee gurguddoo qabannee jirru keessattuu gama itti fayyadama lafaatiin itti fayyadama lafaa wayitawaa ta'eef ammayyaa ta'e itti fufiinsaan dhalootaan haalatti lafa dhaalchisuu dandeenyu nu deeggaru keessatti akkasumas kaadastara lafaan wal qabatee illee sirna bulchiinsa lafaa haala ammayyeessuu danda'uun hojii hojjechaa jirruuf misooma lafaatiin wal qabatees akkasuma hojii misooma lafaa dhiheessii lafaa dabarsa lafaa fi tajaajila adda addaa misooma lafaa irratti gaggeeffamanii wal qabatee kenninuun saffisaan akka hojjechuu dandeenyuuf kenna tajaajilaa keenya immoo haala danda'ameen irra caalaatti uummataaf itti siqeenyaan tajaajiluu akka dandeenyu si'ataa akka ta'uu danda'u qulqullina akka qabaachuu danda'u tajaajilaaf uummanni gara keenya dhufu haala si'ataa ta'een nurraa tajaajila argatee akka deemuu danda'uuf akkasumas gama seeraatiin yoo fudhannee ilaalle qajeelfamoota keenya dambiin keenya maanuwaaliin keenya kanaan dura qopheessinee tajaajila lafaa ittiin laannu kun hagam uummataaf furmaata kennaa jira akka barbaannutti bulchiinsa lafaa ammayyeessuudhaaf wayitaawaa taasisuudhaaf naannoo keenyaaf badhaadhina naannoo keenyaaf galtee ta'uudhaaf hagam galtee ta'aa jira kan jedhu xiinxallee illee akka nuti furmaata kennuu dandeenyuuf qorannoon kun argannoo isin nuuf fiddan galtee guddaa kan nu ta'uu isaati. Sababa kanaatiif baay'ee isin galateeffachuu barbaada jechuudha. Ammas akka galteetti qabannee kan irratti hojjennu ta'a jechuudha. Kun akkuma jirti ta'ee dhimma alseerummaa lafaa wajjiniin waan amma ka'e biiroon lafaa akka hojii ijoo tokkootti hojii guddaa tokkootti kan qabatee irratti hojjechaa jiru ta'uu isaati jechuudha kan hin kaasu. Yeroon kana jedhu labsii qaama raawwachiiftuu 242 kenname keessaa ga'een hojii biiroo lafaa inni guddaa tokko maalidha? Sektoroota qindoominaa waliin ta'uudhaan biiroon lafaa qofti osoo hin taane sektoroota qindoominaa waliin ta'uudhaan yeroon kana jedhu biiroo nageenyaa, biiroo qonnaa, misooma magaalaa, biiroo lafaa, pilaanii magaalaaf kanneen biroo waliin ta'uudhaan abbummaatiin jechuudha. Alseerummaan lafaa irratti gaggeeffamu akka haga danda'ametti hafuu yoo xiqqaate illee hir'isuu akka qabnu sanarratti ejjennoodhaan hojjechaa jira jechuudha. Kun ammoo akkamittiin yoo jedhame ilaalame tokko kaadastaraan hojiin hojjetamaa jiru alseerummaan lafaa akka hanqatu yookiin immoo akka inni hafu kan taasisu jechuudha. Gama biraan ammoo lafti nuti qabnu kun kan amma qabnu kuniyyuu hagamii tajaajila gamiiti akkamii qabaa lakkoofsaan illee tokko tokkoon bal'ina lafaatiin tajaajila isaatiin sirriitti adda baasnee beekuudhaaf hojiin hojjetamaa jiru. Teeknooloojiidhaan deeggaramnee hojiin hojjetaa jirru teeknooloojii yeroo jedhu sirna siistama lafaa ammayyeessuu danda'u ijaaruu sirnoomsuudhaaf hojii hojjetamaa jiruun alseerummaa lafaa kana to'achuudhaaf waan guddaan hojjetamaa kan jiru ta'uu isaati jechuudha. Yeroon kana jedhu ammoo qaama aangoo hin qabneen yookaan ammoo seeraan ala lafti yoo weerarame seeraan ala yoo lafti qabame akkaataa seeraatiin dambiitiin maal ta'uu qaba jechuudha. Tarkaanfiin irratti fudhatamuu qaba. Yeroo tarkaanfiin irratti fudhatamee jedhu immoo lafti sun fudhatamee deebee istookii mootummaatti yookaan immoo baankii lafaa jennu sanarratti galchinee baankii lafaatiin sirnaan haala qajeelfama hordofeen haala misooma lafaatti misooma fedhii uummataatiif ta'uun tajaajila adda addaatiif akka inni oolu taasifamaa jira jechuudha. Yeroon kana jedhu garuu guutummaa guutuutti hojjetameera jenne ammayyuu hanqina qaba ammayyuu baay'ee hojjechuu kan nurraa eegamu ta'uu isaa immoo argannoo keessanis waan argatan jira. Nus immoo dursinee
mystery shopping yeroo adda addaa ni hojjenna because kenniinsa tajaajilaa keenya ammayyeessuudhaaf yeroo kamiyyuu caalaa teekinooloojiidhaan deeggaramnee sirnawaa taasisuudhaaf hojii hojjechaa jirruun waan arganne gatii jiruuf isa kana immoo ammallee caalaatti fooyyessuudhaaf kan hojjetamaa jiru ta'uu isaati ammallee hojii seektaroota qindoominaa waliin hojjennu cimsinee itti fufuu akka qabnu kan agarsiisu ta'uu isaati jechuudha. Qabatamaan ammoo isinis dhaqxanii agartaniitu jedheeti yaada tarkaanfiin bakka adda addaatti fudhatamaa jira. Kunis maal irratti hundaa'ee tarkaanfiin kan fudhatamu tokkoffaan ragaa qabaachuu dhiisuu isaa qulqulleeffamee akkaataa pilaanii magaalaatiin pilaaniidhaan sirriitti jira moo hin jiru lafarra waan jedhu sun ilaalamee lafti tajaajila mana jireenyaatiif ta'u mana jireenyaaf ta'eera moo hin taane lafti koomershaaliidhaaf yookaan immoo miksidi yuuziidhaaf kan biroodhaaf ta'uu qabu akkaataa sana misoomaa jira lafti kun kan jedhu ilaalamee haala kanaatiin local development plan kan jennu sana shinshaanoodhaan lafarra buusuudhaan wal qabatee illee bu'uuraalee misoomaa galchuudhaan wal qabatee illee bakkeewwan seerummaatiin lafti qabaman hanqina adda addaa qaban kan adda ba'anii fi edda adda ba'anii booda immoo tarkaanfii sirreeffamaa irratti haala fudhatamaa jira jechuudha. Yeroo kana jennu garuu uummatuma sanaaf uummatuma keenyaaf uummata hojjennu kanaaf haala misoomaaf fedhii misoomaatiif ta'uu danda'uun caalaatti lafti sun misoomaaf ooluu danda'uun kan xiyyeeffatamee qorannoo irratti hundaa'ee hojjetamaa jiru jechuudha. Kana qofaallee miti yeroo ammaa kana hagamii ijaarsi seeraan alaa magaalaa keenya keessa jiru kan jedhullee hin beekamu jira jedhama malee magaalaa kana keessa ijaarsi seeraan alaa yookaan immoo seerummaatiin lafti weerarame hagamii kan jedhu hin beekamu. Sana adda baasuudhaaf ispaashaaliis akkasumas immoo soosho ikoonoomik deetaa kan jennu ragaawwan odeeffannoowwan lafa sanaan wal qabatanii jiran eenyuun akka qame diteeyil kan qabate jechuudha. Qorannoon gaggeeffamee magaalonni yeroo muraasatti amma kan xumurame illee jira jechuudha. Magaala sana keessatti fakkeenya magaala Shaashamannee fudhachuu dandeenya, magaala Naqamtee fudhachuu dandeenya. Dhiyeenya kan ammas magaalota Moojoo, Adaamaaf kan biroo irratti waan hojjetamee jira. Tootaalii ijaarsa seeraan alaatiin lafti qabame hagamii tajaajila akkamiitiif immoo ooluu qaba jedha pilaaniin illee kan jedhu bal'inni lafaasaa hagamii abbootii qabiyyee meeqatu achirratti qabatee jira kan jedhu kun hundiyyuu adda bahee qorannoodhaan bahee xumuramee jira jechuudha. Sana maal goona akkaataa seeraatiin akkamitti sirreeffama tarkaanfii sirreeffamaa fudhatamuu qaba walumaan kan itti deemnuu fi fuulduratti kan ilaallu ta'a. Qabatamaadhaanis immoo seerri kaa'ee jira waan ta'eef akkasitiin hojjetamaa jira jechuudha. Kaadesteeratti galmeessuun maaliif barbaachisee kan jedhu hubannaa barbaada hawaasa. Baay'ee galatooma. Jalqaba kaadaastera jechuun maaluma jechuudha jennee gara barbaachisummaa isaatti odoo deebinee baay'ee gaariidha deeyyaadha. Kana yeroon jedhu komiin hawaasa keessa jiru lafa investimentiinis dabalatee lafootuma adda addaatiin wal dhabdeen jiru kun hundi isaanii kaadaasterri kun odoo hojiirra oolee kaadaasterri kun odoo hojiirra oolee rakkoon hundi waan xumuramuu danda'aniif waan yookaan hir'achuu danda'aniif kaadaasterri kun bu'uurri isaa maali kan jedhu irratti siif adeemu jechuudha. Kaadaasterri yeroo jennu haala salphaatiin haala ammayyaatiin lafa keenya haala teekinooloojii fayyadamnee lafa keenya karaa dijitaala ta'e yookaan immoo smart digital land governance jedhamu kanaan lafa keenya dijitaalaan bulchuu jechuudha. Lafa keenya kana dijitaala bulchuu yeroo jennu maal of keessaa qaba yoo jenne cittuun lafaa tokko lafa yookaan haga cittuu lafaan tokko eessatti akka argamtu odeeffannoo sirna odeeffannoo wayitaawaa ta'e kana guutuu kan qabaate eessatti akka argamu bal'inaan immoo haga kan bal'atee akka argamu eessatti akka argamu bal'inaan tajaajila maaliitiif kennaa akka jiru wal qabate lafa kana siisteemaan galmeessinee mirkaneessinee qulqulleessinee haga kenna kaartaa dijitaalarraan geenyu kun kaadaastera jedhama jechuudha. Kaadaastera kana yeroo jennu faayidaan kaadaasteraa kun jalqabni tokkoffaa isaa faayidaan kaadaasteraa kun hawaasa keenya rakkoo bulchiinsa gaarii isaanitti hudhaatti ta'e kana keessa balleessuudha jechuudha jalqaba kaadaasterra jechuudha. Kana yeroo jennu faayidaan kaadaasteraa inni tokko mirga wabii namaa abbaa qabiyyee namaa kana mirkaneessuudha waan ta'eef akkaataa ittiin kaadaastera kana mirkaneessinu immoo jalqabni ijoon hubannoo irraa ka'aa jechuudha hojiin kun. Hojiin kaadaasteraa akkuma amma nuu kaaste sirriidhuma Adaamaas dabalatee Bishooftuus dabalatee magaalonni hedduun ni jiru akka moodeela ta'anii hojii kaadaasteraa kana sirnaan lafa qabsiisanii rakkoo bulchiinsa gaarii kana kan hir'isan keessaa tokkodha.
sirriidhuma jechuudha. Kana yeroo jennu akkaataa magaalaatti garaagarummaa qabaachuu danda'a. Garuu adeemsi kadaasteraa tokkuma jechuudha. Adeemsi kadaasteraa gaafa jennu jalqaba magaalaa yookaan baadiyyaa bakka itti kadaasterri kun raawwatamu irratti jalqaba maaltu ta'a? Hubannoo gahaatu kennama. Seeratu jira, qajeelfamarra jira. Hubannoo kennamaaf. Hubannoo kana keessatti jalqaba bulchitoota yookaan hooggantoota irraa ta'uu danda'a. Hooggantoota sadarkaa hooggantoota, sadarkaa hooggantoota sektoraalee, sadarkaa hawaasa gidduutti hojjetamuuf jijjiiramaa jira. Faayidaan isaa kun immoo kana kan uummata keenya irraa immoo kan eegnu kana ragaa isinirraa barbaachisu hojii kadaasteraa kanaaf ragaa keessan qabattanii guyyaa kanatti akka nu dhiyaattan kan jedhu hubannoo gahaa hawaasa keessatti kennama jechuudha. Hubannoo gahaatu kennama. Hubannoo sun harcaatii godhachuu mala. Akkuma jedhame hubannoo yeroo kennamu sana yeroo uummanni sun yoo irratti hin argamne faayidaan kadaasteraa maal akka ta'e yeroo itti ragaa keessan dhiyeeffadhaa jedhamanii eeggamanii yeroo sana ragaa isaanii yoo iffinne ta'e yeroo itti kadaasterri siistemaatik ta'ee hojjetamaa jiru sana keessa yoo hin galle inni sunillee rakkoo biraa fida jechuudha. Hubannoodha jalqaba. Hubannoon kun immoo kadaastera haga fudhatanii ragaa barbaachisaa ta'e kennuu qofa odoo hin ta'in dhumarratti namni kadaastera waraqaa ragaa kadaasteraa yookaan immoo waraqaa ragaa dijitaala fudhate tokko maal inni faayidaa isaa jedhanii hamma beeksisuutti jechuudha. Faayidaa kana yoo asuma isin kaase inni tokko akkuma jalqaba kaase tenure securityidha, mirga wabiiti. Isa kanatti aansee erga dijitaala sana qabanneeti wal dhabdee dhumti daangaa nama waliin qabu tokko illee ni hir'ata. Erga kadaastera kana keessa waraqaa ragaa kadaastera kana arganne booda gara diinagdeetti illee mootummaanis kan barbaadu kana kadaasteraan immoo gara diinagdeetti akkamitti fiduu dandeenya. Waraqaa sana kaa'anii mana kaa'uun eeguun akkuma tokko ta'e ni barbaachisa waraqaa suni eeguun akkuma tokko ta'e teessisuu qofti garuu gahaa akka hin taane hubannoon illee hin kennama jechuudha. Hawaasni keenya kan beekuu qaban maal godhamuu qaba? Erga kadaastera keessa gashanii waraqaa mirga wabii qabatee baankoliidhaaf illee hubannoo kennina dabarree dhaabbilee faayinaansiitiif illee hubannoo kennanii jirra jechuudha. Hubannoon kun kaartaan dijitaalaa kun mirga wabii guutuu qaba amanaati qotee bultoota keenya jiraattota keenyaaf waan isaan liqiidhaaf liqii kennaafi. Liqii yeroo kennan akkaataa qajeelfamatu jira. Akkaataa sanaan liqii kana ni kennu. Liqii kana maal godhu? Hojiitti jijjiiru, diinagdeetti jijjiiru. Yoo baadiyyaa ta'e maal godhu? Lukkuu horsiisullee, fuduraa muduraa oomishullee akkaataa humna isaan qaban jedhanii gara diinagdeetti jijjiiranii jiruuf jireenya hawaasa ofii jijjiiruu keessatti illee ga'ee guddaa qaba. Wal dhabdee hiikuu fi mirga wabiin akkuma ta'etti ta'ee ga'ee guddaan inni qabu keessaa tokko nama waraqaa ragaa dijitaala fudhate keessaa faayidaa guddaan tokko kana jechuudha. Itti aansee immoo faayidaan isaa maal inni yoo jenne komiin armaan dura akkaataa argannoo keessan keessatti argine keessaa nama deddeebisuu kan jedhu arginee jirra. Nama deddeebisuu fi yeroo tajaajilamaan abbaan dhimmaa tokko dhufee yeroo barbaachisan tajaajilamuu dhabuun kan jedhu illee jira. Kanaaf illee furmaata guddaadha kadaaster. Kutaan hawaasaa gurmaa'ee lafa mana jireenyaa akka argatuuf sadarkaa adda addaatti gurmaa'anii kaffaltii barbaachisu kaffalanii lafa hin argamne biiroon lafaa immoo carraan isaanii guddaan lafa qopheesse lafa barbaadamu kana qopheesse. Adeemsa kana keessatti lafa qopheessuudhaan wal qabatee caasaan keessan dakaayu kantiibaa jina ta'u warra dabarsa manneen jina ta'u waliin dubbatanii lafa qopheessanii rakkoo kana furuudhaaf maal hojjetaa jiru waan jedhu hamma murteeffataniitu hamma bitti deemamaa jira. Abdiin warri qusates qabu warri garaa gurmaa'ee fudhachuudhaafis gurmaa'uu barbaadu qabu maal? Biiroon keenya hojii guddaan inni hojjetu lafa amma ibsaa ture lafa investimentii dabalatee potenshaala lafa jiru even koodiidhaan akka ta'utti lafuma jiru sana lafa amma fakkeenyaaf lafni baankii lafaa keessa galuu ni jiraame lafa kanaaf investimentiidhaaf maqaa namaa walitti rileet ta'ee odoo hin ta'in potenshaala lafaa misoomuu danda'u akka isaan ergan yeroo yeroodhaan akka isaan ergan karoora keessa gashannee karoorameet hojjetamaa jira jechuudha. Karoora amma fakkeenyaaf karooruma kwartarii kanaa yoo ilaalle jechuudha karoora keessa gashannee karooraan hojjetaa jirra. Garuu immoo akkuma jedhamu lafti namni qusate lafa kana argachuun dirqama. Qajeelfama mootummaa xeeyyamaa hanqinoonni jiran bakka itti jiran bakka yeroo dheeraaf qusatanii magaalaa yeroo dheeraaf qusatanii waggoota dheeraaf qusatanii odoo hin argamiin hafee
hin jiru jechuun ni ulfaata jiraachuu mala akkuma jedhe Oromiyaan dachee bal'oodha kan gurmaa'anii yeroo isaanii eeganii argatanillee ni jiru kan gurmaa'anii qusatanii odoo hin argatiin hafanillee jiraachuu malu warroota akkas akka lammii tokkotti gurmaa'anii lafa argachuu qaban seera guutanii waan qusachuu qaban qusatanii odoo hin argatiin hafan kana nutillee kana hin jiru jechuun ni ulfaata bakka jiru sana qulleessinee yeroo gabaabaa keessatti furmaanni akka itti kennamu qaama dhimmi kun ilaallatu kana keessatti manneen hojii maal akka hojjetu lafti maal akka hojjetu adda ba'ee waan jiruuf kanaaf magaalaa rakkoon kun itti uumame kana adda baasnee hordoffiif deeggarsa cimaa goone akkaataa mirga lammii tokko eegsisuudhaaf ni hojjenna kan jedhu ergaa dabarsuun barbaada jechuudha. Waldaadhaan ijaaramanii lafa mana jireenyaadhaaf fudhachuun ni danda'ama. Yeroon kana jedhu garuu maalidha amma akkuma tamma kaaste hanqinni gama kanaan jiru jira. Fedhiin uummanni keenya lafarratti qabu guyyaadhaa guyyaatti dabalaa deemaa jira. Keessattuu magaalomsuudhaan wal qabatee uummanni gara magaalaatti galuudhaaf fedhiin ni qabu baay'ee guddaadha jechuudha. Sanaan wal qabatee qophiin lafaa keenya qixa fedhii uummataa kanaa wal sibuun yoo qophaa'aa hin deemu ta'e inni sun dhaqee maal ta'uu danda'a jechuudha rakkoo ta'uu danda'a. Kana qofaa miti alseerummaa lafaatiin lafoonni weeraramanii jiran qisaasama malleef saaxilu waan ta'eef isaan sun adda bahanii istookiitti deebi'anii tajaajila sirriidhaaf hin oolan taanaan gaaffii uumaa deemu jechuudha. Waliigalaa waldaa lafa mana jireenyaa wajjin wal qabatee ammas kennamaa jira. Keessattuu qaamolee hawaasaa xiyyeeffannoo olaanaa barbaadanii fi atattama ta'eef barsiisotaa fudhachuu dandeenya. Raayyaa ittisa biyyaa fudhachuu dandeenya. Dargaggootaaf iddoo adda addaatti lafti mana jireenyaa kennamaa jira. Kennamaa jiraatu iyyuu malee haga barbaadamu quubsaa miti. Isa sanaaf immoo biiroon lafaa isa jalqabaa maal godhaa jira jechuudha. Qaamotumti kanaan dura lafa fudhatan eenyudha eessa jiru kan jedhu adda baasuudhaaf haala ta'uu danda'uun ashaaraa kennisiisuudhaan tokko tokkoon haalatti adda ba'aa jiru jira jechuudha. Kana qofaa immoo miti kan barame lafa yeroo hedduu waldaadhaan dalgeedhuma fudhachuudha. Isa kana qofa osoo hin taane appaartaamaadhaan illee yeroon kana jedhu fedhii lafa mana jireenyaaf jiru baay'ee dabalaa waan jiruuf appaartaamaadhaan ijaaramee lafa pilootii xiqqaa tokko irratti garuu immoo asii ol namoota hedduu haala simachuu danda'uun akka isaan gurmaa'aniif jajjabeessuudhaan hubannoon adda addaallee uumamaa jira. Waldaadhaan ijaaramanii kan kanaan dura jiran ammas bakkeewwan ijaaramanii jiran irratti yeroo fudhachuu danda'a. Garuu immoo biiroon lafaa kan irratti hojjechaa jiru ta'uu isaatii fi hin kennamaa jechuudha. Kennamuun isaa waan hin oolle. Garuu immoo warreen waldaadhaan ijaaraman kun hagam dhuguma namoota lafa hin qabnedha kan jedhu seecca'uudhaan qulqulleessuudhaan adda baasuunis hojii guddaa tokko waan ta'eef isa sanallee adda bahaa jira jechuudha. Kanuma wal simultaneously immoo wal faana immoo maanta hojjetamaa jira qophii lafaa keenya beenyaa gahaa kaffaluudhaan lafti akka qophaa'uu danda'uuf magaalonni keenya humna galii isaanii galii maddisiisuu danda'u akka qabaataniif hojii guddaa hojjetamaa jira. Maaliif beenyaa kaffalameetu lafti kan qophii lafaatti dhufu lafa mootummaa bilisa ta'e irraan kan hafe jechuudha. Kanaaf lafti beenyaadhaaf beenyaan yeroo kaffalamu immoo maal barbaada? Qarshii guddaa barbaada. Kanaaf amma kaffaltii san argachuudhaaf magaalonni maal godhuu qabu? Galii isaanii dabaluu qabu, of danda'uu qabu, guddachuu qabu jechuudha. Kanaaf isa sanaaf illee hojii gurguddaa magaalonni hojjechaa jiru waan ta'eef galiin magaalotaa gaafa dabalaa deeme beenyaa gahaa kaffallee qaama lafa harka jirurraa fuudhamee bifa adda addaatiin akka tajaajila mana jireenyaafis ta'u tajaajila ta'uu qabu fakkaataa pilaaniin jedhutti dabarsuudhaaf hojjetamaa kan jiru ta'uu isaati jechuudha. Kan bulchinu lafa hawaasa keenya tajaajiluudhaaf immoo maal gochuu qabna? Waan hawaasni keenya jiru hawaasa akkuma beekamu hawaasni keenya bal'aadha. Lafti keenya dacheen keenya bal'aadha. Kana immoo hunda galeessa hawaasa keenya hunda qixaan tajaajiluu waan barbaannuuf silaa hojii nuti hojjechuu qabnu turre nutis karaa biraa ni hojjenna garuu kana waan hawaasni keenya keessa jiru waa'ee rakkoo bulchiinsa gaarii ta'ee jiru waan iftoominaan haala iftoomina qabuun dhuftanii nuuf qooddaniif hawaasa keenyaaf hubannoo keenya akka kenninu haqa jiru waan kallattii ittiin dabarsitu haala nu mijeessitaniif galata guddaa isinii dhiyeessuu barbaada.